waggaa 11 halkan dhokattee nu ilaalti. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya biratti baradheen ergan xumuree booda kutaa 12ffaa boodee carraa yuunivarsiitii argadheen barnoota baayoloojiitiin waggaa 3 baradheen eebbifame. Barnootatti cimtuu ta'een otoo hin taane baran baradhu kamittiyyuu kutaa 7ffaatii kaasee nama cimutti siqeen waanan taa'uuf waanan jiraadhuufi akkuman kutaa 7 gaheen barnoonni kutaa 7ffaa baay'ee cimaadha. Torbi qoricha durbaatii jedhanii yeroo nu doorsisan barattoota dhiiraa daree keenyatti barnootaan cimoo ta'anitti siqeen yeroo qormaataa gaaffii 10 yoo hojjetaniiru ta'e walakkaasaa kan koorratti galagalfachuun hangan kutaa 12 xumurutti maatirikii kutaa 10f 12 dabalatee qabxii darbiinsaarra hagas kan hin jirre qabxii fideen darbaa yuunivarsiitii seenee. Yuunivarsiitii seeneellee akkanuma qabxii gaarii fideen otoo hin taane dipaartimentii keenyaa dubartootatu qabxii qabaatii isaaniin hiriyoonfadheen dormii isaanii galeen yeroo isaan qayyabachuuf ba'an anis naaf galuu baatus qayyabachaa qormaata irratti isaanirraa hataa eebbifameen barnoota kiyya xumuree. Qabxii waan hin qabneef qacaramuun illee anaaf rakkisaa ture. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti aanaa namni hedduun deemuun barbaannetti beeksisni hojii bahee jennaan aanaama godina keenya jalatti argamtu dorgomeen hojiis bakka sana argadheen hojjechuu eegalee. Jaalala kanan jalqabe ganama kutaa 9ffaa yeroon baradhu. Dargaggeessi ijaan ofii keessan jaallattan gaaffii jaalalaa toosiniif dhiyeessee akka dhiira kaaniif ooltanii bultanii deebistanii kansaa ni dandeessu. Deebiin keessan eeyyee yoo ta'e eeyyeen keessan eeyyee shakkii of keessaa qabudha. Dargaggeessi kuni baay'ee bareedaadha. Ija kootti guutee argama. Yeroon dhokadheen isa ilaalu namni duuba kootii waan na ilaalaa jiru natti fakkaata. Dhiira gara biraaf miira akkana hin qabu. Innis ijaan akkan isa barbaadu waan galeefiif kutaa 10ffaatti akkuma dabarreen waraqaa tokko irratti gaaffii jaalalaa barreessee na dubbisee harka koo keessa kaa'e. Ganna baatii 2f akkan dur isa argutti argaanii waan hin turreef waraqaa kana akkuma natti kenneen takkaa dhaabbadhuutii na waliin haasa'imee jedheen gaafadheeni. Yeroo kaneennis waraqaan siif barreesse dubbisiitii sanaan booddee yeroo biraa dhaabbadheen si waliin haasa'aa jedhee naaf deebise. Anis deebiseefiin waan ati naaf barreessite nan beekaa waa'ee kanaa haasa'uufi jedheen deebiseefi. Kanaan innis otoon dubbisiin akkamitti beektee jedhee yeroo na gaafatu ijji kiyya bara darbee si barbaadaa ture yeroo hedduu ija kee waliin akka walirra bu'ee nan dagadheeyyi jedheen deebiseefi. Kanaan dargaggeessi kunis maal naaf wayyaree gaaffii kootiif jedhee yeroo na gaafatu ati anaaf maaliif na barbaaddaa jedheen gaaffiisaa gaaffiin deebiseefi. Dargaggeessi kunis jireenya koo keessatti baay'een si barbaadaa jalqabbii jaalala koo naaf taatee haadha ijoollee koo haadha ilmaan koo boqonnaa jireenya koo borii akka naaf taatu barbaadaa baay'een si jaalladhaa jedhee natti dubbate. Yeroo kana anis kanaaf taanaan anis waan ati amma dubbatte kana si waliin jiraachuuf qophiidha. Bara darbee kaasee halkan guyyaa otoon jedhiin qalbiin koo onneen koo guutummaatti si bira ture jedheen guyyaa manni naaf deebise obsa dhabeen deebiseefi guyyaama kana wal hammannee walirraatti adda baane. Kutaan 10 kutaan 11 kutaan 12 kanumaan ganama guyyaa galgala anaaf inni wal argaa mana barnootaatti wal eegaa mana amantaa waliin deemaa tarii maatiin kiyya baadiyyaas ta'e magaala bakkatti na erganii yoo jiraate fuula namaarraa dhokannee waliin deemaa yeroo gaarii waliin dabarsine. Kutaa 12ffaa akkuma xumurreenis kabaja kiyya durbummaa fedhii kiyyaan hin kenneefi kanaan jaalalli keenyi itti fufee barnootaan yuunivarsiitiin garaagaraan nu gahus bilbilaan paakeejii halkan guunnee halkan guutuu waliin haasa'aa dabarsaa takkaa walitti bu'aa takkaa araaramaa yeroo bareedaa jedhamu jaalalleewwan wal jaallatan lamaan waliin dabarsan waliin dabarsine. Gaafa gammadu gammadeen gaafan gaddu gaddee miira nuti dabarsine
jechoonni ibsuu hanga hin dandeenyetti obbolaa haadha abbaa waliin taanee wal jajjabeessinee dabarsinee yuunivarsiitiis eebbifamnee fidnee inni akkuma eebbifameen baatii 3 boodee hojii argate. Ani garuu hojii argachuu hin dandeenye. Kanaaf baatiiwwan muraasa booddee maatiin kiyyas miira akka nuffuu wayii yeroo natti argisiisuu jalqabu hojiin barbaaddadha jedhee baheen jaalallee kiyya bira deeme. Si'a kana waluma fuune jechuu ni danda'ama. Sababiin isaa immoo waliin jiraachuu jalqabeera. Mindaansaa hagam xiqqoo taatullee lamaan keenya ni geessi. Baatii 8tiifis isa biran ture. Turtii baatii 8 booddee garuu hojii dhabeen harka isaa qofaa eegeen jiraachuun kiyya xiqqoo natti dhagahame. Maatiin kiyyas har'a bor eessa jirta hojii argate moo jedhanii na rakkisu. Kanaan akkuman dura isinitti hime aanaama godina keenya jala jirtuun namni hedduu deemee hojjechuu kan hin barbaannetti deemee dorgomeen barsiisummaadhaan hojiin argadhe. Aanaan kun bakka jaalalleen koo jirurraa konkolaataadhaan sa'a tokkoof walakkaa ol hin deemsisu. Kanaanis wiixataa haga jimaataatti hojjedheen jimaata galgala jaalallee koo bira dhufa. Sanbataa fi qidaamee isa biratti dabarseen wiixata ganama immoo gara hojiitiin deebi'a. Innis yeroo tokko tokko akkanuma ana bira dhufa ture. Bifa kanaan hojii qabadheenanii baatii 4 dabarse. Turtii baatii 4 boodee lolas walitti bu'insas anaa fi jaalalleen koo otoo hin qabaatiin manas jijjiirrachuusaa otoo natti himiin lafti nagaadha jedheen jimaata galgala yeroon isa bira dhufu mana keessa ture keessaa baheera. Gaafa akkasii bahee mana biraa galee naan jedhanii yeroon bilbila isaa yaaluu cufaadha. Ergaa gabaabaas barreessinaafiin naaf hin deebisu. Galgalaa eeraatii bilbilli isaa naaf dalaguu dide maaliin godha jedheen dubartii gara biraa mooraa sana keessa kireeffattuun yeroon gaafadhu amma halkanaa eeraa bor yaalii fi har'a na bira bulii jettee mana ishee na bushite. Anis aareen bulee akkan dhufu otoo beekuu mana jijjiirratee otoo natti himiin lammaffaa immoo bilbila isaa cufee ganama ka'een nan yaaleefi. Haa ta'utii garuu bilbilli isaa naan bahu hanga sa'a 6 nan yaaleefi. Akkanuman hojjetu namni kun har'a as na bulchee na maraachuufi jedheen konkolaataa argadheen gara mana kootti galee ergaa gabaabaa hedduus miiseejiidhaan nan barreesseefi homaa naan deebisu. Sanbatas nan barreesseefi homaa naan deebisu. Wiixata ganama otoo gara hojii deemaa jiru naaf bilbilee dhuftee turte moo jedhee na gaafate. Anis gaaffii maalii na gaafattaa jedhee yeroon deebisuu fi maqaa kiyya waamuun anaafsi kanaan booddee hariiroo qabnu otoo dhaabnee gaariidha jedhee na gaafate. Anis maaliin balleessee rakkoon nu gidduutti otoo hin beekiin maaltu uumamee jedheen gaafadheeni. Kanaan innis anaafsi amma otoo wal fuunees maaltu nu hafee waan hundayyuu arginee jirraa waliin yeroo babbareedaa hedduu dabarsineerraa waan hundumaa gaa'ela dura didatti waan xumurreef waliin ta'uun keenyi maaliif barbaachisaa jedhee na gaafate. Anis waan ati jechaa jirtu naaf hin gallee qalbii keetti deebi'i ani si waliin ta'uu kan hin barbaadu hanga lubbuun koo darbituuti jedheen deebiseefi. Yeroo kana inni sirraa adda bahuuf lubbuun koo darbuun dirqama miti har'aa kaasee sin barbaadu jedhee naaf deebisee gara mana barnootaatti deemaan ture. Durayyuu isa dhabeen yaaddaa mataa na dhukkubaa ture. Ittuu mataan na dhukkubee mataa dhukkubbii irratti immoo lafaan martoon naaf dabalamee bakkuma jirutti nan kufee. Barattoonni gara mana barumsaa deemaa jiran na fuudhanii gara mana yaalaa na geessanii. Sa'aatii muraasa booddee yeroon dammaqu yaaltonni mana yaalaa sana keessaa maal taateetii jedhanii na gaafatu. Anis of bareen homaan taane rakkoo dhuunfaatu na mudateeti jedheen bakkan ciisuu ka'een gara mana kootti galee. Galees xiqqoo tasgabbaa'een nan bilbileefi maal haasaa jirtaa jedhee yeroon gaafadhu bilbilli kun sa'aatii kanarraa kaasee hin hojjetu wantan dubbadhu dubbadheeraa ani akka dhiira kaanii si duubatti dubartii biraa waliin ta'uun fedhu jaalallee naaf taatu naaf maltu argadheera naan jedhee bilbila isaas battaluma narratti cufee. Eega sanaa bilbila isaa deebiseen yeroo yaalu naaf hin hojjetu dhuguma akka jedhe godhee buleen ganama gara magaalaa inni jiruutti ni malee gara bakka hojii isaas nan deemee. Haa ta'uutii garuu karaa inni na arge beekuu baadhus otoon ani isa biran gahiin dhufu
dhufuu kiyya na argee na dhokatee battalumas ergaa gabaabaatiin dhufuu kee argeen jira dhagaheeras karaa qabattirra deebi'ii galee jedhee naaf barreesse. Yeroon bilbila naaf ergame irrattiin bilbiluu fi gurbaan barreeffatee na biraa deemeera naan jedhanii anis gara mana duraan kireeffatee jiraachaa ture deemuun dubartii guyyaa tokko na bulchiteen jaalalleen kiyya kana na godhee jedheen yeroon isheetimu nama biraa akka qabuu fi jaalallee biraa asiti akka inni baafate guyyaa isaan dhufan miila kiyya akka eeggatan waan hundumasaa natti himte. Kanaanis abdii kutadheen boo'aa gara magaalaan hojjedhutti deebi'ee jaalallee yoo xiqqaate waggaa 8 waliin hin dabarsitu otoo walitti hin bu'iin cabii gogiin gidduu keenya otoo hin jiraatiin qalbii kiyya cabsee anaan dhiisee deemee waa'ee isaatti baay'ee miidhamee hojiillee hangan dhaabutin gahee hiriyoonni na waliin hojjetan reefuu hojii qabatta'oo maal jireenyatti abdii kutaa jiraachuuyyuu ofiif reef jalqabdaa maatii obbolaa qabdaa isaan ilaaliitii jireenya kee jiraadhu ni argita guyyaan kuni ni darbanaan jedhanii miira kana keessaa bahuuf yoo xiqqaate baatii 6 natti fudhateera. Ulfaatinni koo ni hir'ise bareedinni kiyya ni bade furdinni kiyya bocni qaama kiyyaa hundi baatii 6 keessatti bakka inni dhaqeen dhabe dhukkuba garaa dugda lafaan martoos kufaatii kana keessaa nan horadhe. Bu'aan jaalala kiyya waggaa 8 dhukkuboota kana ta'e kanaan walakkaa miindaa koo qorichatti umurii ganamaan fixuun jalqabe. Kanaan utuu hin jiru guyyaa tokko mana yaalaa dhiiga kiyya ilaalamuu deemeen hakiimni na ilaalu atoo ijoolleedhaa dhibee kana hundumaan umurii kanaan akkamitti qabamtee ta'a jedhee yeroo na gaafatu baatii 6 dura dhibeen kun hunduu narran turre baatii 6 boodee rakkoo na mudateen dhukkuboota kanan argadhe jedheen itti haasa'e. Kanaan haasoo jalqabnee waa'ee seenaa kiyyan dabarsee tokko lamaan isatti haasa'uun hafuuran baafadhe. Hangamis namni furmaata namaaf kennuu baatus waan dhiphatan garuu namumatti haasa'uun iyyuu haga tokko furmaata namaaf kennaa nama boqochiisaa. Boo'icha koo miiran ittiin haasa'u hundumaa argee hakiimiin kuni anaaf gaddee. Kanaan otuma haasa'uu yeroo laaqanaasaa gahee laaqana si affeere malee naan jedhee toleen jedheeni mana nyaataa tokko geessee na affeere. Kan dura buddeena ruubii yookiin immoo nuusa nyaadheen garaan kiyya cufamu isa biratti nyaata 2 ajajannee akka dhiiraati saameen nyaadhee maal ree kunoo nyaachaa jirtaa dhiigni kee maaliif haga kanaatti gadi bu'ee jedhee yeroo na gaafatu dhiifama naaf godhi malee akka har'aatti ergan nyaadhee bubbuleeraa wanta naaf hin nyaatamneef ergan mana kooti nyaata hojjedhees bubbuleeraa daabboo gogaa ciniineen manaa bahaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis ana biratti appitaayitiin kee hinsiif banama yoo ta'e maaliree yeroo hundaa waliin yoo nyaanne jechuun hariiroon keenyi kanumaan eegale boodee wal jaallanne nama naaf yaadu nama naaf ta'u yeroo jaalalaa kiyyaa kaleessaa na dagachiisu namni kun naaf ta'e. Kanaan wal barree baatii 6 boodee jaalallee kiyyarraa adda baheen waggaa 1 booddee rabbi na gargaare anis gaa'ilan dhaabbadhe. Waggaanis walitti aanseen ijoollee 2 horadhe. Anis hojjetaa innis hojjetaadha mitiiree daa'ima keenya kan nuuf eegu kan nuuf qabu dhabne. Kanaan innis hadaadaan kiyya harki qalleettiin baadiyyaa ni jirtiitii mucaa ishee tokko fideen asitti barsiiseen nan guddisaa fi mucaa keenyas nuuf qabdii jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen gaarii dhagaa yeroon jedhu mucaa waggaa 11 baadiyyaadhaa nuuf fidanii. Namni tokko dhalateema ijoollummaan qabu kan jedhamee haasa'amu jira. Mucaan kun nama umurii waggaa 11 otoo hin taane jaartii waggaa 80 fixee arrii of keessatti baastedha. Dubbii isheen dandeessu namni guddaan hin danda'u. Haasoo isheen taphatu ani hin beeku. Umurii isheen jirtu irratti waa'ee jaalalaa beekuu haasa'uu mitiitii namni yeroo haasa'u iyyuu dhageenyee ni baqannaa. Wanta nun ilaallanne nutti fakkaata. Isheen garuu umurii kanatti haasoon ishee abaluuf fireendiidha. Abalutu durbummaa abaluu fudhate abaluun ulfeesse dubbiin ishee guutummaatti kanumaam. Kunoo homaayyuu rakkoon qabu. Manni nuti kireeffanne kutaa bal'aa fi kutaa ciisichaa qaba. Duubaan immoo gorduuba yookiin immoo kushinaa qaba. Kutaan ciisichaa keenyi balbala hin qabu. Anaa fi abbaan manaan koo rafteetti jennee haasoo qooda haadha manaaf abbaa manaa yeroo jalqabnu bakka ciistuu suuta jettee kaatee nu dhaggeeffatti. Halkan kanuma dhaggeeffachuuf jecha hirriba hin qabdu. Dhaggeeffattee ofiif yoo dhiiste ammas rakkoon qabu ture.
ollaa namoota beektuti wanta nuti odeessine wanta haasofne wanta nama hamanne tokko otoo hambisiin bullee gurra namaa keessaa dhageenyaa. Gara duraa seexana maaltu odeessa jenneeyyuu shakkaa turreem. Isheen waan akkanaa beektee ni odeessiti jennee yaannu. Booddee irratti garuu mana koo keessa kan jiru isheedha jedheen. Akkuma isheen dhokattee nu dhaggeeffattu dhokadheen suuta jedhee ka'een yeroon ilaalu karra kutaa ciisichaa keenya jala jiru jala qucummattee teessee nu dhaggeeffatti. Booddee irratti wantan godhu yeroon dhabu mana kana jijjiirrachuu qabna jedheen sababa isheeti mana balbala kutaa ciisichaa qabu barbaaddannee kireeffannee. Kanaan gara waggaa lamaa mucaan kuni nu bira jiraate. Obboleessi kiyya waggaa 17 ta'u ana bira boqochuuf biyyaa na bira dhufa. Galgala yeroo nuti ciisnu mana guddaa keessa waan rafaniif ani immoo sumaafuu waan hin sodaadhuuf haasoo nuti siree irratti taphannu waan nuti goonu tokko lamaan haasoo yeroo jalqabdu sodaadheen torbee tokko of bira bulcheen ganna na bira ba'uuf kan dhufe gara biyyaatiin ergee. Kanaan ammagaa isheenis jabaatte mitire dubbiillee anumtuu ishee waan hin dandeenyeef anaa fi abbaa manaa kiyya gidduu kana goote kana godhe jechuun waan bilbilaan hin haasa'e ofiisitti dabaltee haasa'uun gaa'ela kiyya jeequu jalqabde. Jeequu qofa otoo hin taane nu bira jiraatee waggaa 4 yeroo guutu anaa fi abbaan manaa koo sababa isheeti walitti buunee hanga mana murtii dhaabbannee walirraa adda bahuutti geenye. Waa'ee keenya yeroo nuti siree irratti haasofnu hundumaa icciitii koos icciitii isaas waan beektuuf jaalalleen koo duraa otoo naan bilbiliin ergan isarraa adda bahee ijaan wal arguu miti yaada saayyoo toon godhatiin haati manaan kee dhokattee isatti bilbilti anaan afaan kee cufi yoo dubbatte mana kanaan si baasaa baadiyyaatti galtaa naan jetti jechuun dubbiin jirre bukeessitee dhumarratti milkooftee. Ijoollee koo lamaan qabadheen abbaa manaa koorraa addan bahee mucaan kunis gara maatii isheeti gara biyyaatti galtee. Haa ta'uutii garuu dhugaan ni qallatti malee hin cittu waan na ta'eef akka gaa'elli koo adda qoodame jaalalleen koo duraa ni dhaga'a. Karaa hiriyoota isaa biyya kana jiraniis maaliif akka adda qoodamne gaafachuun rakkoo jiru baree abbaa manaa kiyyaan sin barbaadaa dhimma gaa'ela kee irratti akka haasofnuun fedhaa jedhee gaafachuun gara magaala jiruuti ofitti waame. Kanaan abbaan manaa kiyyas deeme mana amantaa geessee anaaf inni gonkumaa walii bilbillees walii yaannees wal arginees hin beeknu tarii namni dubbii kana sin gidduutti ofe beekee adda isin baasuuf waan na ta'eef takka ani jireenya ishee wanta miidheef lammata sababa koo miidhamtee arguu waan hin barbaanneef maaloo walitti araaramaa ani gidduu keessan hin jiru gaa'ela mataa koo mana mataa koo hin qabaa jedhee haasofsiise. Oduu uumee sobee namnaa sa'u har'a dhiibbaa nurratti geessisuu baatus oolee bulee garuu dubbii haaraa waan uumuuf gaa'elallee salphaatii adda baasuu ni danda'a. Abbaan manaa koo dhagahee waggaa tokkoof baatii 2 walirraa erga adda baanee booda jaalallee kiyya duraa fidee dhufuun dhufee dhiifama na gaafate. Anis ergan isarraa adda bahee booda guyyaa tokko akka inni deebi'ee dhufu dhugaan kiyya cittee akka hin banne amanee waan hin tureef Waaqayyo guyyaa sana naa eegee walitti nu deebisee. Guddoos haadhaatu xiqqoo ijoolleen waggaa 7 darbitee jennaan ijoolleen jedhamtu wanta haati manaaf abbaa manaa godhan odeessuu ni dandeessi. Ijoolleen akkana mixmixa taate immoo haadha manaaf abbaa manaallee gargar baasuu waan dandeessuuf tuffachuurra of eeggachuutu barbaachisaadha. Haati manaas ta'e abbaan manaan tarii icciitii dhuunfaa mataa isaanii qabaachuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu icciitii haadha manaa abbaa manaatti icciitii abbaa manaa immoo haadha manaatti kan haasa'u gidduu kan deemu bultii keessa kan jiru yoo ta'e yeroodhaan gidduu ofiitii baasuutu barbaachisaadhaan dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada isinitti dhaga'amillee komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessan
keessaniitiif guddaa galatooma. Like, share fi subscribe gochuullee hin dagatina. Akkanuma xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu yoo qabaattan karaa Telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 937 3564 yookiin @xalayaa jechuun karaa Telegiraamii barreessitanii naaf erguu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoomeeti. Seenaawwan gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.